Kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota reediyoo keenyaa har'a dhaggeeffattoota daawwattoota televiziyooniidha. Gaafatee eessa dhaqara? Isaan inni waamee achi maana fi malee maaltu si dhiba? Buna dhugaa irraa yoo. Bagana gaan dhuftee keessa waamicha keenya kabajjee dhufu beekti baay'ee si galateeffannaa. Maaltu deemaa jira? Televiziyoonii keenya miti kan isaanii irratti ilaalu. Milkeessaan baay'ee rifattee turte yeroo inni ol sitti ba'ee ture. Tuni lubbuun jiru moo? Kutube. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya fiilmii koodee kan obboleessa keenya milkeessaadhaan produused ta'e akkasumas gareen koofiin fiilmii bareedaa kana hojjetan daallee walitti deebinee jirra. Isa malee maaltu jira shoo? Maqaa koo Gammadaa. Fedhe namni waamee. Anamma dubbadhu malee anumtu maqaan koo akkasii. Kutaa tokko baran inuu taale.